baay'ee kan isin dhibu Mefibooshetiin ofii isaatiin hinnan Daawittu dhaqee barbaade. Barbaacha namaatiin kan kenne. Barbaacha Daawit isaaf godheedha. Daawit immoo wanta inni gaarii godheef hin barbaanne. Ishee kana sirriitti akkasiin hubattan hin barbaanne. Macaafa qulqulluu kana guutummaa isaa dubbifnee si'a lama sadii irra deebinee dubbifnee Kiristoosin keessatti hin argine ta'ennaan jaamaadha beektu. Guutummaa macaafa gooftaan Yesuusii Fariisotaan jaamaa kan inni deefi macaafa dubbisuu hin danda'an himin. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasanii amma Mikiyaas boqonnaa dhumaatti tooraan nama isheetti himuu danda'udha barsoota seeraa jechuudha. Hunda isaa nama beeku shamaddananii beeku. Kee darbanii jechuudha. Garuu isin jaamota kan inni deemaa inni anaan keetti arguu hin dandeessanidha. Amma fedhe lallabame, amma fedhe faarfatame, amma fedhe barsiifame Kiristoosin keetti argaa hin jiru ta'ennaan jaamneera waan ta'eef waaqayyo kan nurraa rukutu. Kanaaf ishee kana sirriitti akkasiin hubattan hin barbaada. Daawiti gaafa ergee sababii Mefibooshetii fedhee miti. Mefibooshet kan inni barbaadamaa jiruufi sababa nama ta'eef. Sababa inni hojii gaarii hojjetee miti. Sababa inni wanta namatti tolu godhee miti. Sababa inni fuula mootii dura gaatee dhaabbatee miti. Kan inni barbaadamaa jiru. Sababa namni ta'e gaarummaa wayii hojjeteef. Sababa Yoonaataan waan gaarii tokko hojjeteef. Sababa Yoonaataan fuula Daawit mootichaa duratti gaarii godhee qabuuf sababa Yoonaataan barbaadamaa jira. Hundumti keenya yuume sababa gaarii goone mini gooftaan kan nu jaallate. Cubbuu dhabnee miti. Irrina dhabnee miti. Waan gooftaatti tolu baay'ee hojjennee miti. Waa'ee isa kanaa gaafa dubbatu mataa maal beektus tolli keessan akka moofaa baarsaatiidha. Moofaa baarsaa sana yoo hiikellee gaariin ta'u moofaa baarsaa jechuun tola tokko gootanii qabdan tolli keessan akka moofaa baarsaatiidha. Wanti nuyi baay'ee waaqayyoo hojjennu fuula waaqayyoo duratti akka moofaa baarsaati. Wanti nuyi baay'ee isaa fuula waaqayyoo duratti dadhabnee irraa fennee himannu baay'een isaa akka maaliiti akka moofaa baarsaati. Maaliif jaallatamne jennaan iddoo keenya bu'ee kan dhiige. Iddoo keenya bu'ee kan hojjete. Dadhabina keenya hundumaa kan shaffane. Yesuus. Mee Yesuus sennu. Maqaa nama boqochiisu Yesuus sennu. Isa iddoo keenya bu'ee gaarummaa nuuf hojjete. Isa iddoo keenya bu'ee dhimma keenya nuuf xumure. Isa iddoo keenya bu'ee fuula gooftaa nu dhaabe. Haleluuyaa. Akkuma sababa Yoonaataaniif lafa onaa sana kiyaa iddoo duwwaa sana kiyaa bee hundumti keenya sababa Kiristoosiin fuula waaqayyoo dura dhaabbanneerra. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 gubbaa ilmi namaa kan kufe kan badan barbaaduuf akka fayyisuufis akka dhufe dubbata. Keessumatti wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 gubbaa takkeedha. Isin ana hin barbaanne anatu isin barbaade. Akkasi maal taataniif ija jiraatu akka godhattaniif jireenya nutti naquuf nu barbaade waaqayyo. Iddoo duwwaa kiyaa lafa jireenyi hin jirre kiyaa jireenya baay'ee godhachuuf jireenya irraa hafa ija jiraatu jireenya jiraatu nutti naquudhaaf gooftaan nu waame maqaan isaa ulfaatu. Inni biraan wanti nu irraa barru barbaadamuun Mefibooshet ayyaanarra kan dhaabateedha. Ayyaanarra kan dhaabateedha. Akkuma nama dubbadde ofii isaarra dhaabatee osoo hin taane jaalala Yoonaataanii fedhee Daawit isa barbaade mootii kan barbaadeef jaalala Yoonaataanii fedheeti. Kakuun abbaa kee wajjin kakuurra dhaabe waaqayyo. Ani kakuun abbaa kee Yoonaataanii wajjin galeef jedhe sitti gaarummaa nan agarsiisa. Isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irraati Saamu'eeluma bakka dubbifne. Kan inni gaarummaa argaa jiru sababii maaliif kakuunni abbaa isaa wajjin galeedha. Nuyi har'a kakuu Kiristoos keessadha kan nuyi jiraannu. Kakuu Kiristoosiidhaan gaarummaa kan lakkaa'nu. Kakuu waaqayyo Kiristoosiif galeedha. Kakuu waaqayyo ilma isaaf gale keeyyan jiraanne har'a keenya. Har'as kan nuyi jiraannu. Wanti nuuf ta'u hundinuyyuu maal keetti nuuf taanaan kakuu waaqayyo Kiristoosiif gale keessatti nuu ta'a waan ta'eef. Inni kan biraan Mefibooshet sodaa isaatu gara gammachuutti geeddaran. Waaqayyo gaafa nama barbaadu fayyinni ayyaana kee haa argamu kuni sodaa keenya geeddara. Sodaa keenya geeddara.
Mefibosheti fuula Daawit dura gaafa dhaabatu sodaadhaan tokko fuuluma mootii dura dhaabachuudhaaf aqiimiin qabu. Lammaffaa mootii ta'ee kan jiru nama abbaa akaakayyuu isaa ari'achaa ture waan ta'eef akaakayyuun isaa nama ari'achaa ture waan ta'eef nama wal gaadaa ture waan ta'eef fuula mootii dura dhaabachuudhaaf maaliin qabu? Humna qabu. Fuula abbaa isaa dura dhaabachuu hin danda'u. Ija jabaachuu hin danda'u. Akaakaan isaa kalee jee hammina irratti godheera. Jallina irratti godheera waan ta'eef fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu hin danda'u. Fuula abbaa dura dhaabachuu hin danda'u. Fuula mootichaa dura dhaabachuu hin danda'u. Ija jabina hin qabu. Akkuma kana nu hundumti keenya ija jabina warra hin qabne turre. Fuula Waaqayyoo dura dhaabachuuf warra ija jabina hin qabne. Fuula Waaqayyoo dura dhaabachuuf homaa tokkollee ija jabaachuu kan hin dandeenye. Al tokko tokko jireenyuma gooftaa hojjetu jirru hin fagaanna gooftaarraa hin dadhabna gadi buuna. Bakka kadhachuuf illee keessi keenya nu ceephaa akkamittiin namni kana kiristaana ta'e namni kana keessa darbine jira dheeyyaatu. Fuula Waaqayyoo dura dhaabachuuf maaliin ija jabina hin qabne. Warra fagaanne turre waan ta'eef warra gooftaarraa fagoo turre waan ta'eef diina Waaqayyoo taatanii turtan waan jedhuuf warra akkasii kana hafuura isaa qulqulluu nu dhangalaaseeti. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluu nu dhangalaaseeti. Hafuura abbaa jedhee waamatu nu keekaa yeroo hundumaa hafuura isaa dura dhaabachuuf ija jabina nu kenna. Kennu biroota boqonnaa afur lakkoofsa 16 gubbaadha. Yeroo barbaachisaa ta'etti fuula isaa duratti ayyaanaaf araara argachuuf ija jabina qabna. Haleluuyaa. Warra ija jabina qabne sodaachaa warra dhaabatu turre. Warra ormoota mini nuyi warra gooftaarraa fagaatan miti. Sabi Israa'el warri itti waamaman Waaqayyo nama addaa ta'e kaatayyuu fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu hin dandeenye. Warrumti Waaqayyo qomoo kooti jedhe. Saba Israa'el jechuun dhiigumaan fira Waaqayyoo akka isaan turan macaafa qulqulluu dubbata waan ta'eef Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 4 gubbaa ilaaltanii sanyiin kakaan jiru hundumtuu isaaniif gale waan ta'eef isaan hundumtuu gaafa achii Waaqayyo balaqqeessa'u fuullee Waaqayyoo dhaabatu. Fuullee Waaqayyoo dhaabatanii Waaqayyo gaafa achii mul'achuu balaqqeessa'utti ga'u irraa gatanii fiigu. Warra fuullee isaa dhaabachuu hin dandeenye fuula isaa dhaaba Yesuus. Fuula isaa dhaabachuu hin dandeenyu turre. Warra fuullee isaa dhaabachuu hin dandeenye. Fagootti ilaaluu warra hin dandeenye. Ormoota namne warra irraa fagaanne. Warra abdii tokko hin qabne. Warra du'a bara baraa keessa deebi'u. Fuullee isaa dhaanu fidee fuula isaa nu dhaabee.